سجلتان جنواتو ولا لولا خنو قبيسو منشد خنيا ولا ليس خنيا خنقاتسني إسلاما قبو أب ليس خنيا وزير هاشم تفضل مشكورا ومأجورا. الله أكبر. تكبير تكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنتم مدرة على سيدوه نجاة فيان. وأنتم مدرة على سيدوه نجاة فيان. الحمد لله قلنا نساتي اسم الدنيا. أمام نهدا فو ونهدا مرة عدت إبويان. ببرتوتا دين إسلام تبرتوتا بانويان. على يتنجتو تيزنكو فتايان. هذا مبرد الويا على تناهبوتم تنيفايان. إسن حابرا ويجبودا جلا والله ما شاء الله جيغ مغيا. نبالي دمكان كيسان بابوريان بلبل جنتا نمسني سومني سينا بابوريان. أنا بيا شمر إسمو ما كوتي يوم يتنيان. كأنك والله رحمة ساتين إن شاء الله مسلم بروس بابوريان. ربي كنتي غوري ومواهم كما سلفا من جلتو إسان إسلامما إلمنا ما جلتو حاوى في آدم سيئا في الأدوان أنا تلا فرده تغرتي مسلمة زينا أمتي خيسك أبدور بكما خيسا ورنولا وتتكالما إرائي تبدا إن شاء الله تغرتي برده وجنان دين تيجي نسيك أبدو غيرا چالتي يوم كنجاو يرو أكامتي gaafii jettuutari uumamuun imalti. Kanaafuu waati akka fakkeenyaatti gaafii dubartoota jireenya keessatti isii hima dhagee asirratti. Gaafii asmaa gaaf tokko dubartiin maqaan isii asmaa bakka buutee dhufte dubartiin hundumaa gaafii barbaachiftuu gaafatte ergama yaa ergama rabbi nuufi warri dhiiraa galii ibaadaa fi hojii garagara waliin usaadhaniin waa hedduudhaa jira akka fakkeenyaatti waa'ee ibaadaarraa ماذا نوباسا وانو بيجرا فكينا بيوني وصوت إبادة كبسوها بخيزة زيادة بوغا أرقل أجري بشهيدة أنا خيزة اللي بتكم نقودة أنا قوامتي جمالا في جمع صلاة وطهندا نمان السلامنا كرتمو مسجدة دعا لكيسو في ركوسة هندا لمني لفتون يروني نغدا carraaqachaa jiran isaan ajajii guddaa yeroo isin kan gootan wanta kana hunda nuti dubartoonni gadi hin baanu mana manuma keessatti waa hedduu hojjenna soora bilcheessinee ilmaan keessan qabna hojuma adda addaa horii keessan dheenyaa jaalalaa fi fedhii teessanillee goona jechaa fi gootaanis qaalii keessan goona akkasuma wajjin wanta kana hundumaa mindaa kan argatu garuu isinuma nutis akka dhiiraa mindaa ni barbaanna kanaafuu nu himi nutu akkam taana dubbii kanaatiitu nuti beekamalee adda baafachuudhaaf dhufne sibirallee jennaan ergaa rabbii saamota laalee deebii isii kennuuf fuulaan gama isin jettu garagalee obboleewwan kiyya shamarran muslimaa deebii waan kanaa laalaa isin hundi addunyaaf akiraa yoo itti hojjettan isin fayyaddi abbaa manaa keessan guyyoo dhalatti ooltan waan inni barbaade kan guuta yoo taate jaalala dhugaadhaa yoo isaaf kennitan waan isin jaan ajaja yoo gootan bakkuma hundattuu yoo itti gammachiiftan hojii isaan humnaan mindaadhaaf hojjetan salaatota isaan masjiida geeffatan dhukkubsataa isaan deemanii gaafatan waan isaan jihaada dhaqanii argatan isinis manatti yoo akka isin jenne san taatanii argamtan isin salphumatti mindaa akka dhiiraa manatti argatan. minda akka dhiiraa manatti argatan sun carraa keessanii abshiraa rabbiirraa boronni fudhatan jee ittiin hunda shamarranii kanneen si argatan. yoo jaarsa sirriitti ijaarattee dhuunfattee waa hunda keessatti fedhii isaa guutee seera dubartii kan quraanaan baratte alaa fi manatti yoo itti hojjette itti hojjechuudhaan dirqama yoo baate nagayaan gammaddee jiraatta gurlee minda harree fudhattee. Balasa Allah mesti oleh orang abadi furate khalil ini dura
manatti salaattee kan hin deemne halaala dhukkubsata abduwaa kan hin deemne jala manuma keessatti tolfachuudhaan haala abbaa manaa keetiif bareeffachuu qofaan haalaa fi amala jannata qaalisan argachuu dandeessan raamata saalaala hin dabrinaa daangaa rabbii shakkaraati seera isaatiin gura. Dhiibbaa dubartiitiin dadhabaa meeqaatam ilmi dhiiraa jabaa ta'uudhaan waan gaarii hojjetee galmeesse seenaa ajaa'ibaa. Dhiibbaa dubartiitiin dhiironni jajjaboo meeqaatam dadhabaa kan ta'anis hedduu tokko lamaa miti taate jazbaa warroonni hojjetee galmeessanii dabran seenaa hojii dabaa kan tole sanii fi kan bade kanallee dubartiidhaa beekaa kan taateef sababa. Dubartiin hawaasa tolchuu fi balleessuuf dhiibbaa guddaa qabdi. Yoo niitiin barattee ittiinis hojjette maatii keessa jirtu jannatatti dhiibdi. Akkasuma ammas jallattee fincillaan duniyaa fi akhiraa nama mootii kanaaf barbaachise. Dubartoota barsiisuun waa hundarra qabdi. Shamarran muslimaa tan as keessa jirtu tan rabbi sodaattu isii seera rabbi filannaa jalqaba waa hundaa godhattu tan sheeyxaanaa fi nafsee jaalala malee sunnaan injifattu tan rabbi tikfattee addunyaa fi akhiraa mindaa badhaafamtu Khadiijaa fi Aishaa shamarran jajjaboo ta'uudhaaf tayyaaltu tan akkanaa qofa isin baaburrayyaan keessatti argamtu. Tanbiraa tan jirtu sodaa takka malee dhiira harka fuutu tan jechaaf gochaanis hojii sheeyxaanaatiif haala mijeessitu tan fedhii buusii to'achuu dadhabdee akka feete taatu osoo jaarsa qabdu tan ayyama malee bakka feete ooltu isii ganda keessa deddeemtee hoggayyuu dhiira cileeffattu tan hojii isii faallaa alatti bareeddee manatti tokkottu takkasii gonkumaa as keessa hin jirtu alhamdulillaahi baaburayyaan keessa takkasii hin jirtu lubbuun ton shakkitu yoo jiraatte ammoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.